Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis akkasumas kana akkuma ilaaltanii boqqoolloodha. Boqqoolloo namni wallaalee hin jiru. Boqqoolloo kana maal gochuu heddi mastuuni jechuun keechanii nafu. Boqqoolloo kana keessaa guuree qulqulleessee jira laalaa'ee. Boqqoolloon kun boqqoolloo daaganoo hororamaadha jechuudha. Akkasumas boqqoolloo kana ni miicina yeroo lama yeroo sadii asirratti irra deddeebine miicinee raawwannee saniin booda ni affeella akkuma nama shummoo affeeluu sanitti affeellee raawwannee yeroo inni bilchaatee raawwate wanta biraa nu barbaachisu soogiddaa fi aannan danfifamaa lamne namni wallaaleen jiru jechuudha. Aannan jechuun aannan bishaanitti moti aannan danfifamaa itittuu san jechuudha. Itittuu san wajjiniin hin godhama itti godhamee soogidda itti godhanii saniin booda akkasitti nyaatama. Nyaanni kun walumaan ilaallaa akkatti hojjetamu amma deemee miicee kazaan abiddarra godhee haga inni bilchaatutti obsaanan eeggadha. Yeroo inni bilchaate dammoo kecha bishaan isaa sanis hin xaffafu asirratti waan nuun godhaa nani wanta akka saafaa jaatitti godhe aannanichas kiyyas agana barbaachisa itti godhaa. Nyaanni kun maqaan isaa lamxiyyee jedhama. Baay'ee nyaata namatti tolu warroonni aannan asirratti nyaachuu jaalataffaa nyaata akkamtas nama jedhu yeroo qorraa yeroo ho'aa kana maaliif aannan qaama namaati hundumti keenya ni beekna gaariidha sila ta'eef akkasiisiniin jechuu jaaladhaa uummata qashti hagaa inni bilchaatee xumuramee jedhutti immoo obsumaan nu eeggadhaa isiniin jedha. Boqqoolloo affeelee jira bilchaatee jira boqqoollichi ilaala akkanatti bilchaate jechuudha. Amma aannan wajjiniin walitti goona walumaan itti goona asitti dammoo pataataa haaraa hojjeta jedhee galanii kun shunkurtii qullubbii fi qaaraadha. Asitti dammoo dinnicha foolitti jira jechuudha. Asitti kuzbaraa kattafadhee jira. Amma gogodhana kuzbaraa keenya kuzbaraa keenya akkanatti itti godhannee nama salad xiqqooti. Kasa enggak hagana gamma sambil boda ini kenyanya itti godhanna jechuudha. Malis dinnichi yoo akka badaa bilchaate baay'ee das nama jiru. Yoo akka badaa wannoos ta'e immoo adiis ta'e immoo keessa akka badaa addaadha. Akkanumatti magaalaa jedhanii xiqqee jedhanii dhiyeessu. Dinnichi keenya kanatti ittiin godhanna. Amma zayitii kanatti zayitii ho'aa kanatti batinjeen xabbasna jechuudha. Dinnicha kana yeroo keessaa fidnee raawwanne akkanatti eegga keessaa guurree akka zayitiin nuti waliif facaane kanatti gaazii jala qallafanne batinjeen keenya
itti godhannu jechuudha. Haga kun bilchaatutti akkanatti mul'isna. Kana hamma salaana jechuudha. Patata harraa keenya akkanatti hojjetannee jirra. Amma aannan kana akkatti hojjetamu waliin ilaalla jechuudha. Kunuunsi aannan koo agana qopheessee jira. Aannan kuni bishaan isii mootii aannan furdaadha jechuudha. Laala kuni aannan affeelamee labnee ta'a jechuudha. Aannan kuni garuu immoo kanatti gochuu barbaadne sirra ta'eefu kaza akkanatti waliin geenya. Ganaa ammallee boqqolloo ni barbaada. Boqqolloo itti daballa jechuudha. Akkanatti hojjetamaa jechuudha. Lammiyyee jechuun akkanatti hojjetama. Aannanii boqqolloodha. Soorata akka qabu fiixanne soobidda dura itti godhee jira sila ta'eefu soobidda wanna takka hin barbaadu jechuudha. Kana xumurree jira. Hojjetamee jira. Lammiyyeen akkanatti hojjetamaa siniin jechuu jaaladha. Asittis immoo patata harraa keenya hojjenneetu fixnee jechuudha. Soobidda akka qabuuf hin qabne walumaan qabnu sin ilaalla. Soobidda wanna nama shonkotti wajjin tumeefu hin barbaachisu. Kanallee dammoo akkanatti bilcheeffannee akkanatti gaggalabbannee bilcheeffannaa siniin jedha. Batinjeeninis akkanatti hojjetamaa siniin jechuu jaaladhaa. Hordoftoota fi kabajamtoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanis kottaa yaa nyaannu siniin jechuu jaaladhaa. Nyaata adda ta'e baay'ee nyaata namatti tolu. Garuu hin illee nyaata adda ta'e akka nyaata biraatti namatti gadi hin ulfaatu. Siniin jechuu jaaladhaa. Batinjeenii biyyaas kun xumuramee jira. Kunis kan aannan wajjin hojjetames xumuramee jira. Kunis immoo patata harraa kunis immoo xumuramee jira. Akkasumas kottaa yaa nyaannu siniin jechuu jaaladhaa. Aga viidiyoo biraa irratti deebinutti immoo turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladhaa. Baay'ee sin kabajaa. Siniin jechuu jaaladhaa. Buleewwan koo.